ganna kana eessatti dabarsuu yaaddan boorsaan fiilmis misgaanaa teekinooloojii waliin ta'uudhaan waan haaraa qabatee dhufeera. Qeeqaa fi walfalmii gama aartiitiin jiru irratti ogummaa barbaaddaniin isin leenjisee boorsaan fiilmis ji'oota 2 gidduutti ogeessota isin taasisuuf tarkaanfisaa tokko jedhee eegaleera. Faana aartii addunyaa dhahuun saayinsii aartii fi aartii ammayyaa irratti xiyyeeffachuun teekinooloojii dabalee ogummaa ija namaa isin bulchisu isiniif kennuuf hojii isaa eegalee jira. Kanaafuu yeroo boqonnaa keessan kanatti dandeettii fi fedhii keessan isa dhoksaa ifatti baasuudhaan ogummaatti jijjiirra. Ogummaa nuti kenninu acting, directing, script writing, cinematography fi editingidha. Galmaa'uuf linkii description jala jiru fayyadamaa. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa asirratti argitanii bilbiltanii nu gaafachuu dandeessu. Galatoomaa. Gowwaa wayii sitti fakkaadhaa? Akkati dhugaa beektu jeettiinis beekti. Kanaafuu amma sa'aatii kana si ajjeesuun amma sa'aatii kana si ajjeeseera jechuun ejji namoota hundaayyuu anarra ta'a. Keessumaa immoo Inspektar Simboo sun kana dhageessitti taanaan akka jannata galteetti of ilaali. Kanaafuu amma sin ajjeesu. Ati seexanadha. Akkuma sitti meeqa? Waan dhaga'uun qabne waan dhageesseef du'uun kenna. Garuu immoo amma miti. Isheen amma qimiiddaa fakkeessee sitti agarsiise kun akeekkachiisa du'a keetiiti. Du'a keessa sirrii immoo gaafa nu dheessee ajjeese argita. Dhageessa si waliin homaa tokkotti waliif hin galu. Afaan kan qabattee teessa taanaan hin du'u. Se qofaa miti obboleessi keessa hin du'u. Maal? Beekaa maal gochuufidha? Si miti yaate ajjeesaadha kan naan jedhu. Kanaafuu namni nama ajjeesu immoo maal godhare? Hojiin isaa ijoollee ajjeesuu miti? Akkasiin gootu. Beekamu! Yeroon kun yeroo ati jaalala dhugaa isaaf qabdutti agarsiiftu. Kanaafuu yoon si ajjeese dhiphina irraa kan ka'e kaansareessa deebi'eetti ka'a. Sana booda du'uu danda'a. Yookiin immoo maraatee qullaa deemuu danda'a. Yoon isa ajjeese immoo ati maal akka taatu yaadi. Kanaafuu ani karaa lamaan iyyuu bu'a qabeessadha jechuudha. Hin godhu jettee tokko keessan akka lukkuutta morma keessan sin raawwata. Ani mana adabaatti darbatanii isin nagaadhaan mana keessan teessan. Kanaafuu yoo ofii keeti jette yoo dandeesse waan dhageessa kan dhageenyetti callisite ta'a. Egaa galgala sin barbaadeettee taa miti. Maal akka itti himtu yaadi? Sinajjeesa ilkaan keessirraa naqa. Tasgabbaa malee maal taatanii? Yoo amma wal buruqsitan hospitaala deemtu. Achirraa immoo kan hafe immoo mana mala sirreessaa deemtu. Kanaafuu tasgabbaa. Sinajjeesa. Amma kun hunduu balleessaa geeta. Otoo sitti immoo as iddoo kanatti wambadee magaalaa nu saamsifte. Maal taatan? Asitti wambadee magaalaa nu saamsise. Baay'ee nama gaddisiisa. Waa ishee kana qabadhaa. Tarii biyya keessanitti ittiin deebi'uuf sin gargaara. Nuti qonnaan bultoota malee kadhattuu miti. Yoo nu liqeessitu ta'e maallaqa sirnaa nu liqeessa. Hojjannee isinii deebisa. Yoo isiniif liqeessine boodessatti argannee isin hirkaa fudhanna. Jechuun wabii maaliitiin isiniif liqeessine? Nuyi dunkaana keenyaan meeshaa dabalataa bituu dhufnee asitti wambadeen nu saamteeti malee biyya keenyatti qote bulaa adda duree. Biyya keenyatti nama dhiisaati loon keenyatu wabii walii dha. Akkas taanaan maaliif michuu wabii irraa liqeeffattanii? Eenyurraa? Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa michuu wabii irraa liqeeffachuu ni dandeessu. Eeyyee, baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa qarshii 50,000 amma qarshii 300,000 isiniif liqeessuu danda'a. Amma wabii malee hin ta'u nuun hin jenneesin. Eenyu wabii nuu taare? Michuu wabiin wabii tokko malee eeyyama daldala keessan fayyadamuudhaan bilbila keessan fayyadamtanii liqii liqeeffachuu dandeessu. Baga kunumti nu hafte.
Michuu Wabii. Ammas mu nama reediyoo socho'aa jedhan. Tabbaashi tammana. Maalini maal taate? Baay'ee dhibbadheera. Isa fuulli keen dubbata. Garuu maal taateeti? Sababni isaa maalidha? Yoomii koo waan baay'eetu na dhibbisaa jira. Isa kam sitti mee isa kamiin akka dhiisu hin beeku. Rakkoon qabu waan tokko natti himi. Beekta miti anis dhaggeeffataa gaariidha. Siif dhiisiitii gurri koo eenyuuf iyyuu banaadha. Isa nan beeka. Garuu waan tokko namatti hin himtu. Jaalallee keetti illee. Maal jechuudha? Sheeringi sappinas inni jedhan maallaqa qofa irratti jechuudha. Lagiiftii koo. Wanti nama wajjin mari'atan falan dhabu natti himi. Maallaqa yeroo jettu. Tokko kan na dhibbise maallaqadha. Maallaqa? Eeyyeen. 50,000. 50,000? Yoomii. Maal jettee nan gaafatin? Maaliif akka ta'e sitti himuu hin danda'u. Yoo dandeesse maallaqa naaf barbaadi. 50,000 na barbaachisa. Maaliif? Edaa maaliif jettee nan gaafatin naan jetteetta. Garuu bar 50,000 baay'eedha. Dhugaa kee jette. Eeyyeen baay'eedha. Waan na jaallatteef kana godhisiin hin jedhu. Utuu dandeessee utuu qabaattee naaf goota turte. Garuu akkuma ati jette maallaqichi baay'eedha. Ani kan hin jedhu maallaqni si rakkisaa? Lakki doktor. Dhugaa kooti natti himi. Lakki yeroof na rakkisu. Yoo na barbaachises immoo sittani. Ammaaf garuu akkuma beektu faayidaaf osoo hin taane oolmaa kee deebisuuf jechaan kan si gargaaraa jira. Naa gala. Yoo si barbaachise garuu natti himi. Akkuma abbaa keetiitti na ilaali. Bakka tokko gaheen dhufa. Eessa? Ariifachiisaadha. Nan dhufa tole. Jaaladha. Hello Dr. Ibba. Eessa jirta? Dhimma ariifachiisaa tokkoof si barbaadeen ture. Tole nan dhufa tole. Dandeessu koo yaa bara fakkaatu ragaan siif baha kan akka keen jirtu Rabbi aanaa fi si uume hunda kee tottolchee keessa kee fi bifa kee wal qixa bareeche jireenyi koo marri jireenyi dachirra si malee naan ta'u waa hundi mara anuu humnan qabu waan tokko siin godhu du'ee baduu sillee ansinii laanfadhu. Tole amma maal godhu? Si dinqisiifadhu moo kolfu? Sirba jaalalaatuun siif sirbu kolfitaa? Kiraaraan taphachuu kee miti barkannaa ajaa'iba. Sabaan akka gitaaristii cimaa taateetti miira keessa galtee ija kee cufattee sirbitutu na ajaa'ibe. Kabaja keetiif jedheen bar sagalee hootiin qofaman siif sirbu jedheen kiraaratti dabale. Kabaja keetiif galatoom. Akka yaadaatti garuu otoo kiraarri natti hafeen jedha. Anaaf garuu kan naaf hin galle. Namni quba 5 qaba. Kiraarri immoo fo'aa 6 qaba. Fo'aan 6ffaan kun maaliin taphatama? Quba sakaliin taphachuu dandeenya.
Maarree isaa fi kana maaliin taphattame? Inuma yaada tokko sinaa dhufe. Yaada akkamii? Ati sakkan godhe kottuutti godhe. Argitee? Inuma kiraarii jechuun ibsituu jaalalaa walbaati. Miirra ammattiin taphachaa jirru kun maal akka ta'e beektaa? Yaadannoo yookiin baatii, ambaasal yookiin immoo antiiyooyee isaan kan arfan keessaa tokko hin darbu. Miti. Kun nootaa jaalalaa jedhama. Kanaafuu miira shanaffaa uumnee jechuudha. Maal gochuufi? Sirba jaalalaa tokkoon itti dabalee siif sirba. Kiraaraan immoo adaraa waaqa gurra kootiif naa yaadi. Onnee kootiyyoon siif yaadeen ga'u. Shurrubbeen hin qaarite gaggeesseen biraa dhufa garaa koo jabaadhu kaa. Shurrubbeen hin qaarite gaggeesseen biraa dhufa garaa koo jabaadhu kaa. Akkuma dheengaddee waadaa naaf galte sana maallaqa si gaafachuufan dhufe. Kanumaaf na barbaadde? Ani immoo maal ta'e yaaddaa ture. Garuu akka ati yaadde miti. Jechuun maallaqa baay'een barbaade. Baay'ee jechuun? 50. 50? 50 maali? Jechuun 50 baay'een barbaadee ture. 50? Maallaqa baay'ee na barbaadu. Maal rakkoo maal si mudate? Lakki maatii kootu rakkina tokko keessa galle. Isaaniif erguuf barbaadeetani. Ta'us 50 baay'ee guddaadha. Naaf gala. Ati amma dandeessi naaf kenniti isaaf immoo nama biraarraan barbaada kamalan godhare. Haa ta'u hunduma isaa siifan kenna. Dhugaa? Dhugaa dooktar? Ela garuu immoo assaayimentii dabalataa qabda. Waan naa gootu wayitu jira. Maal akka ta'e gaafa guyyaan isaa ga'een sitti himamu. Humaa rakkoon qabu. Waan barbaadde siifan godha dooktar. Baay'ee galatoomi. Giiftii jaalallee keetiin miidhamuudhaaf jirta. Tarkaanfiitti jabeessuudhaaf kun carraa warqeeti. Maali? Maaltu? Lakki hin gammaddee dheetanii. Rakkoo kee furoo kootu na gammachiise kaa. Doktaraati garuu nama adda ta'edha. Dhugaan siin jedha. Maal qaba namni hundumtuu akka kee kana nama gargaaru isaatti osoo gammade. Dhugaan siin jedha irra deebiin si galateeffachuu barbaada. Baay'ee galatoo. Homaa miti. Maaliin mootaati? Namicha barsiisaa biqilaa jedhan kana dhaga. Maal si godhe? Har'a mana barumsaatti ijoollee garee gareedhaan qoodee guruppii horkee kenneef. Ana eenyu olii yoo na ramadee gaariidha. Eenyu wajjin si ramade? Gammee faanaga. Maarree waan gaariidha. Carraa kanaan fayyadamtanii jaalalli keessan iyyuu haara'uu danda'a. Kanan jedhu galgala waanti haasofna naan jettee turte. Maal ture? Ani mana adabaatti darbatanii isin nagaa kana keessan teessa. Kanaafuu yoo ofii keetii jette yoo dandeesse waan dhiyeessa kan akkamitti callisan. Egaa galgala sin barbaadeetti itti miti. Maal akka itti himtu yaadda? Maal seete? Seenaa. Seenaan maal? Mirga wabiitiin akka isheen baatu otoo gootee jedheen. Maal? Kana natti himuudhaaf na barbaadde moo? Eeyyee. Sin gaddisiistu amma ammaatti mana adabaa jirti bara. Isallee baay'ee nama gaddisiisti. Garuu immoo waa'ee dooktar Eebbaa natti himuuf akka ta'e natti himtee turte. Jechuun koo bukkee tuttuqxee turte.
waa'ee Dooktar Eebbaa maal laan jechaa turte. Moo gurra kooti? Akkas miti. Sirrii kee jette jedheera. Garuu maal seetee? Ishee baasuuf innis akka inni si gargaaruuf jedheeni. Riyaa keeti miti nama tokkorraa nama lama wayya jedheeni. Wal gargaartanii yoo baaftan jedhee yaadeen. Seenaa akkan ta'u ta'ee otoon baasee baay'ee gaarii ture. Guyyaa tokko illee otoo yaadiin olee bulee hin beeku. Maarree? Miirri kun maalidha? Lakkii homaa. Namni ta'e waan ta'e yaadeera jechuudha. Callisi. Oduu wayii. Maaliin eegale? Yaadaan deemtee tabar. Yaadaan eegiddoota abbaa mana murtii bira darbitee ishee baaftee galte bara. Hiree. Har'a yoon si rukute maaliif na rukutte akkanaan hin jennu? An kanan jedhu maaliif anaanneedhaatii ishee immoo baasaatti hin jettu. Hiree. Bilbila kee waan argattu sitti hin fakkaatin. Gurguriitii mirgaa waabiidhaan baasi. Intala maraatu gara. Barsiisaa Waaqni irraa gore akkamitti mee? Nama amma sana keessaa namni tokko dhibeedha kan inni hiree waliin walitti na ramadu. Sobdee irra keessa fakkeessaa jirta malee yoo nagaraa keetti yes baga isheedhaa wajjin garee tokko nagahee jechaa jirta. Eenyu? Ana gammeetu moo waliin beeknu jechuudha. Waan asi beekuu fananidha kan inni akkasi. Hanqi miidhin dhugaa koo jechaa jira bara. Irra keessa fakkeessaa jira malee yoo nagaraa isaa keessatti cuubeedhaan of waraanaa jira. Waliin beeknu jechuudha. Namni hundumtuu akka keessatti fakkaataa? Ana mummaan iyyuu tokko na yaaddessaa jira. Torbee sana tokko guutuu ishee waliin moo? Tole. Amma assaayimentii lama taatanii hojjettaniin isiniif kenna. Lamaan hojjettu torbee tokko keessatti xumurtanii galchitu. Haaluma kanaan giiftii fi jirraan lama taatanii hojjettu. Jirraan badaa waan hin hojjenneef giiftiin si gargaarti. Tole. Dabalata immoo gurmuun gumii fi milkiin waliin taatanii hojjettu. Tole. Gurmuun immoo milkii fi gumii yeroo hojjetan ati immoo ciisiitii ilaali. Dhumarratti kan hafe gammee fi hireedha. Isin lamaan immoo waliin hojjettu. Assaayimentiin kun dhumee torbaan tokko booda walitti deebiin. Ati isaaniif kenna. Inumayyuu carraa gaarii isiniif ta'uu danda'a bargamme. Maaltu carraa gaarii? Rakkoo isin gidduutti uumamee akka furamuuf isin gargaara ta'a. Nuti homaa waan tokko iyyuu waan haasofnu hin qabu. Gammee dhiisi akkasiin jedhamu. Jiituu koo dhiisin namani. Inni soba malee garaa isaa keessatti baay'ee gammadaa jira. Siif homaa miirri namaa siif hin galu. Torbee tokko akka jee tokkotti si dheeratuuf kadhadhu. Ati garuu nama akkamiiti? Maal taate immoo? Yeroo hundumaa qoosuus sin nuffisiisu. Dhugaa isaati. Ati yoo miirri namaa sitti dhagahamee nama jajjabeessitee beekta. Akkasiin godhamu. Gaafa namni diraamaa hojjetu hin jaalladhu. Erga barbaadeetti maaliif fakkeessa? Ati barbaaduu isaa maalitti beekte? Waa tokko sitti himu. Otoo onneen namaadhaaf furtuudhaan banamee ilaalama ta'eeti onnee gammee irratti maqaa hiree jedhu barreeffamee jira ture. Onni hiree immoo ilaalteetti maqaa gammee jedhutu irra jira ture. Kana immoo tasumaan shakkee. Akkuma ati onnee kee irratti kan koo barreessite? Dhugaa moo isa si hawwisiiseera jechuudha. Akkamitti? Jalakam. Fayyaadha? Saam. Jirta? Akkam? Maaliin maaltu isin kofalchiisa? Gammeen aarii osoo jiru nu bira dhufee ture. Kun immoo jajjabeessuun osoo qabu ittuu isa aarsee nu gatee deema. Maal ta'e taare? Assaayimentii hireedhaa wajjin bakka tokkotti nu ramadanii maal jedhee haaraa ture. Mee dhugaa isaa haasa'uudhaaf isa aarsamoo isa gammachiisa jettee yaadda? Akkasiin jedheeni maalidha? Ijoollee dana maal taataniitu? Maalidha kan dabareedhaan dhuftanii oolmaan oolinaan jettan? Ani barsiisaa keessanii malee hiriyaasiin aabaa caadaa jettanii teessanii wajjin barattamne. Dabareedhaan dhuftanii? Maarree eenyudha ishiin hiree moo maal kan jettan sun?
Kaleessa gumii fi gurmuu mana barnootaatti deebiftan malee jettee as dhaabattee natti yaa'oltee deemte. Waan badoota gatii hin qabnes mana barnootaatti deebisi jettee as natti yaa'oltee deemte. Ati immoo ammoo dhufte iddoo kana teesse waan ta'e na deeggarii naan jette. Yeroo iddoo kana dhaabbadhee as iddoo kana taa'ee sin faana haasa'u hiriyaa keessanii isinitti fakkaadhaan? Lakki nuti akkasitti yaanne. Daayirektara mana barnootaa keessaniiti bara. Kana waan dagattan natti fakkaata. Barsiisummaa koo yoo kabajuu baattan daayirektarummaa koo hin kabajjaniisin? Nuti barsiisaa akka barsiisaattis akka daayirektaraattis ilaallu. Maal? Jechuun akka obboleessa hangafaatti yookaan immoo akka abbaattis ilaalla. Mi'aa ta'u. Tole maal barbaadde? Kanaan dura barsiiftuu hawwii wajjin na waamtanii giiftiin gadda urjii keessaa akka baatuuf manni barumsaas miira sana keessaa akka ba'uuf dorgommii tokko qopheessi jettanii na gaafattanii turtan. Anis isiniif kabaja waan hin qabuuf siis akka obboleessa hangafaatti barsiistuu hawwiis akka obboleettii hangafaatti ilaalee waan naan jettan tolee jedhee godheera. Inni sirriidha. Amanamummaa kee nutti agarsiifteetta. Anis akka obboleessa keessan quxusuutti na ilaaltanii waan tokko akkana gargaartanii isin gaafachuufan dhufe. Kana yoon jedhu immoo siin nama kabajamaa kan akka hiriyaa kootti ilaalee miti. Tole haa ta'u. Mee maal barbaadde? Egaa barsiisaa hiree fi gammee gidduutti waan uumame sirriitti beekta. Maarree? Isaan ijaarsummaa taa'iitii walitti araarsinaan jechuuf akka hin taane. Lakka akkas miti barsiisa. Daree guutuuf kan ta'u guruppii ijaartee guruppii horkee akka isaaniif kennituun barbaada. Maal? Sana booda hoo? Sana booda immoo lama yookaan sadiin ramadiiti gammee fi hiree garee tokkotti ramadi. Maaloo barsiisa oolmaa kana naaf oole. Tarii qo'annaadhaan wal arguu keessa walitti araaramuu danda'u. Barsiisaa maaloo oolmaa kana qofa naaf oole. Mi'aa ta'u. Tole. Nutis yeroo si barbaannetti tole jettee waan nuuf ajajamteef wanta mana gaafatte kunis immoo waan qajeelaa waan ta'eef anis kanaaf sin deeggara. Tole barsiisa baay'ee galatoom. Silaati mallattiin koor qalbii namaa cabsitu hin dhabdu. Maaluma sii wayyaa siif. Maali Saamsoon waan gaarii godhee bare. Anis hin goone hin jenne. Na ajaa'ibeeti malee. Jara na maal godhure? Lamaan isaaniiyyuu baay'ee wal jaallatu. Wal faana ta'uu barbaadu. Garuu nuun jaarsummaadhaan dugda nu kutu. Silaafii meesirriitti ishee kanatti. Na dhagaa'uu didde bara. Ani waliin jaallatan hin jenne. Gammeetti hin qoosiin siin jedhe Saamsoon. Sanumaan. Yoomi garuu sitti taatu. Yeroo bashannanaa torbee tokko laatteef bara. Bashannanaa? Balleessaa kee bareedu barkanan dhiifama siin jechaa jiru. Waan garaa of erga godhanii booda dhiifamni maal godha? Yeroo sanatti qomiira keessa galeen ture. Atis immoo beektaa yeroo sanatti gumiin yaadii of ajjeesuu ofirratti raawwatee ture. Kanarraa kan ka'e waan siin jechuun naaf hin mallisin jedhe. Keessa darbitee gara jabeessati naan jette bara. Lakki jechi gara jabeessa jedhu afaan koo keessaa hin baane. Ati nama barsiisuu kee caala adabbii kee tura salphata naan jette bara. Tokkommoo maal naan jette? Ati gumii haaloo boo barbaada erga naan jette kun gara jabeessa jechuudha. Gumiin barnoota isaatti jabaatu hin taane humaa na yaaddessu ture. Garuu akkuma ati beektu jineesiidha. Kanaaf yakka tokko qofaan isa dhabuun akka mana barnootaatti kisaaraa guddaadha jedhee waan yaadeef akka kanatti sitti dubbadhe. Ta'uyyuu dhugaa qabda akka kanatti sitti dubbachuun narra hin turre dhiifama guddaa. Sittan qoose malee homaa sitti hin gaddine. Dhugaa jettaa? Dhugaa kooti. Tarii akkas naan jechuun kee dallansuu mufii aariirraa kan ka'e ta'uu danda'a. Kanaafuu yeroo tokko aariin bakka sirrii yoo argate gorsa malee aariin ta'u. Kanaaf balleessaa dhiifama si gaafachiisuun balleessine. Akkasitti waan na hubatteef galatoomne. Ammas garuu dhiifama siin jechuurraa duubatti hin deebi'u. Na hubachuun kee balleessaa kun irraan hir'isu. Barsiisaa ofitti akkasitti haasa'uun sirrii miti. Hayyiree. Maatii gaariirraa dhaladhee waan guddadheef malee siif nama jechi kanaa olii jedhamu qabudha naan jettee turte. Jecha koo kanaafis dhiifama. Dhugaa keeti. Mana barnootaa kana waggaa dheeraa barsiiseera. Nama akka kee maatii gaariirraa dhalatee safuutti guddate garuu hin argine. Jecha naan jetteef sitti gadduu dhiisiitii ani mataan koo barnoota guddaan irraa baradhe. Barsiisaa. Dhugaa kooti. Keessumaa atii fi urjiin waluma qixa barsiisaa jedhamtanii waamamtu kan naan jette sammuu kootti natti dhaga'ameera. Ofii koo ishee walii yoon madaalu eenyummaan kun natti salphateera. Akkan ofii koo ilaalu waan na gooteef aniyyuu si galateeffachuun qaba.
Amma tapha tokkoon si taphachiisa. Siisitti toleera gooftaa koo. Ati taphni kennu. Ammiira gaariirra hin jiru. Yoomi maaloo na dhiisi. Na amani gaarii ta'a. Bilbila kee fidi. Yoomi maaloo na hubadhu. Dhumarratti sin gammachiisu taanaan lammatan taphanna sin hin jedhu. Ati tokkicha waan tokko qabnaan gadi hin dhiistu. Lakkoofsa tokko akka 10 qaba. Achii waamta. Yoon baree na dabamta. Yoo barte immoo na dabama. In soobdi akka hin jenneef immoo kunoo bilbila koo irratti hin qaba. Kunoo waami wantichi carraa 2 qaba. 10 Miti. 8 Miti. Kunoo tokkodha. yoo ta'e maal jechuu fire? Durumayyuu akkan taphicha taphachuun barbaanne sitti meera. Tole anaan na taphachiise. Tokko hanga 50 qabi. Ani al tokkoon hin bara. Yoomi maaloo? Al tokko qofa. Sana booda hin dhiifne. Tole sittaa ta'u mee gammadi. Tokko hanga 50 naaf qabdi. Sana booda ammam akkan tilmaamuu danda'u hin bartaa jechuudha. Tole haa ta'u. Lakkoofsa meeqa qabdi seetee? Tokko hanga 50 yoo ta'e lakkoofsa meeqa ta'uu danda'a? Akka yaadutti dijitii 2 natti fakkaata. Yoomi maalidha kun? Maali? 50 naaf dabarsite bara. Maarrii lakkoofsa 50 qabde miti? Maal jechuudha? Naaf hin galle kun. Maal jechuudha? Taphicha hin jaallanne immoo? Qarshii amma kana isaa fidde. Atis maallaqicha maaliif barbaaddes hin jennaan sitti himu naan hin jenne? Dhugaa kooti. Qoosaan jiru yoomi? Anis dhugaa kooti. Jecha kee irra siif deebi'u wantoota tokko namatti himanii jaalallee keettis ta'u jettee turte miti? Galatoomii. Maa miti bareedu. Eessa deemuu? Amma deemuun qaba. Yeroo biraa haasofna. Baay'ee galatoomii. Baay'een immoo si jaalladha. Tolee suutee dhiikaa akkan kufne. Egaa gaaffii kan asirratti xumureera. Assaayimentii gaafa ta'u daftee xumuruutti beekta. Isa kaan hin dandeessu malee. Kan wal argineef assaayimentii hojjechuuf natti fakkaata. Kanaafuu callistee osoo hojjettee siif oola. Iyyee jalqabas kan walitti nu fide barumsadha. Kan biraa maaltu jira? Gumi. Gurmuun hin dhufu? Nan dhufa naan jedheera. Barnootas miti garuu immoo hin dhufu. Yoo dhufees immoo barfatee dhufa akka dhiisu samii sirrootti. Ani assaayimentiin kun bommaallee natti fakkaataa jira. Bommaallee? Hin argitu kunoo. Sababa assaayimentiitiin namoonni wal lolan araaramaa jiru. Haa dubbifnu? Dhiifama daatis morkataadha. Ani kanan jedhu Gumi. Kilaasii E keessa eenyu Baarsenoolaan eenyu Maadiriidii? Fakkeenyi kee hundumtuu waa'ee kubbaadha miti ati. Nuunis beetiingii nu jalqabsiisuuf himu. Eenyu? Ani moo? Gammee moo siif jedhe? Amma sadiisiitti assaayimentii na wajjin hojjechaa jiru Yuunivarsiitii Biqilaatti maal? Ittimi waami ittimi. Waan ani hin goone sitti fakkaateera. Dhugaa kootiin an godha. Ittimi kaa deemiiti ittimi. Garuu yeroo ittimtu gurmuunis akka assaayimentiin hojjenne ittimuu hin dagati. Tole? Toomin da jeerii walitti ta'anii ba'a. Lamman isaaniiyyuutu wal barbaadanii mataa walitti baatu. Toomin eenyudha? Jeeriin eenyudha? Isa akkaataa mo'annaa isaaniitu murteessa. Barsiisaa Biqilaan osoo yaadin jireenya isaa keessatti waan gaarii tokko hojjete. Utuutti yaadin jetteetu? Maarri malee namicha sanatu namaaf gaddee kana godhe naan hin jettu. Itti yaadeessa ta'u utuutti yaadin inni guddaan lamaan isaanii bakka tokkotti argamu isaaniiti. Gammee fi hiree waliin ta'uu isaaniirra hiree fi gumii waliin ta'uu dhabuu isaaniitu natti toleera. Ilaalimi ijji isaa inaafarraa kan ka'e dhiiga uffateera. Eessa baasaati? Maal qaba assaayimentiin kun osoo ji'a jaaf ture?
Amma kottu kan keenya hojjenna. Boodarra saayimentii yeroo galchinu waa'ee gammeetiif waa'ee hiree galchina miti bara. Kottu. Tole. Kanasuma irratti dhaabuufani gaaffii qabdaa? Gaaffii maalii deebistee beektu? Waa'ee saayimentii naasaa jira. Dubbii biraa keessaan galii. Duraa sufnee irra bara. Anaaf ati barnootaan alatti wanti walitti nu fidu tokko iyyuu hin qabu. Erga akkas ta'e waan gaafatamte kallattiin deebisi. Gaaffii qabdaa? Hin qabu. Gaariidha. Akkas taanaan gara biraatti darbe. Maali? Daftee xumuruu barbaadde moo? Assaayimentii dhamti. Dafnee xumurree hojjennee galchuu qabna. Waan lafarraa harkisaniif hin jiru. Hunumaayyuu dadhabeera. Kana caalaa hojjechuu hin danda'u. Torban tokko qabna miti? Suuta jennee hojjechuu dandeenya. Homaa jarjarsuun barbaachisu. Teessumni kun nama qaba? Hin qabu. Taa'uu nan danda'a? Taa'e. Maal laata? Taa'e. Taa'e. Akkamitti? Akkamitti yeroo jettu? Jechuun akkamitti mana sirreessaatti ba'uu dandeessa? Egaa Dr. Marseetii yakkeen ittiin himatame mirga wabii kana dhorkisiisuun turre. Abbaan seeraa qarshii 50,000 kaffalee wabiidhaan akka hin bahu taasise. Sana booddeenis kaffalee hin ga'e. Meeqan kaffalee naan jettu? 50,000. Maal? 50,000 wayiin barbaadee ture. 50,000? Maallaqa baay'ee na barbaadu. Maal rakkoo maal si mudate? Lakki maatii kootu rakkina tokko keessa galee. Isaaniif erguuf barbaadeetan. Gurbaan sareen kun natti taphata. Eenyudha? Gurbaa waxaxee oomii kana qabu. Isa qarshii 50,000 kaffalee si baase. Dhiisi maaloo. Anaaf dhiirri garaa laafee hin beeku. Ana kaffalee kan na baase giiftiidha. Giiftii? Mana adabaa yeroo hin jirutti waan hundaa caalaa maal akka yaadaa ture beektaa? Araqee. Seerri mana amala sirreessaa dhugumatti sirrachuu qaba. Namni araqee malee akkamittiin jiraata? Turii malee sadeenta. Maal si godhu? Akkuma yeroo hundumaa siin jedhu anaaf si waan eegalle malee waan xumuree qaba.